Shama akkam jirtu telegiraama irratti sitingilee faayidaa gurguddaa qaban sadiini wal isin barsiisa. Qofa namoota telegiraama irratti guyyaa nutti bilbiluun biisnu godhan otoo bilook hin godhin osoo inni hin beekin akkamitti dhossaan ofirraa qilleessa irratti ugguruu dandeenya akka inni nu hin bilbille hanga nu dawwalluufitti. Lammaffaa irratti haala akkamiin telegiraama keenya qollofatuu dandeenya harka keenyan namni biraa akka hin banne kan nu qollofne namni biraa akka hin banne piiniin akkamitti qollofatuu dandeenya. Sadaffaa namoota telegiraama irratti bilookii goone akkamitti bilookii jalaa baasuu dandeenya. Steepii baay'ee salphaa ta'een bal'inaan kan waliin ilaallu taappii tokkollee osoo hin fayyadamin. Ani oksijiiniidha Oromaan irraa baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa akkasumallee gama peejii Facebookaatiin oksijiin miidiyaa neetworkii follow godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaalle telegiraamii irratti sitingilee murteessaa ta'e sadiin wal isin barsiisaa nafaana bu'a. Kanaaf aappii tokkollee osoo hin fayyadamin telegiraama keessa seeneen isin argisiisa. Telegiraamni keenya isa kana yeroo tokkoof irratti kiliik goonee gara fuulduraa deemna. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Gubbaa kanarratti karaa harka bitaa kanatti jechuudha mataa gubbaan tuqaa sadii yookaan sarara sadiitu jira. Sarara sadeen kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan porofaayila telegiraama keessanii jala isin galcha jechuudha. Suuta jettanii ol harkistanii asirratti gadi buutanii settings bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik godhuun gara fuulduraa deemtu. Sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Suuta jettanii gadi buutanii asirratti privacy and security ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Taphni guddaan asirratti sirritti adda baafadha. Haala kanaan yeroo inni isinii dhufe asirratti qabxii sadeenuu sirreeffatuu dandeessu jechuudha otoo as keessaa hin bahin. Tokkoffaarratti kan waliin ilaallu telegiraama keenya haala akkamiin piiniin qollofatuu dandeenya nu malee akka namni biraa hin banne lakkoofsa hin citiitiin akkamitti qollofatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa jechuudha. Kana sirreeffatuuf isa sadaffaa kanarratti gadi buutu passcode lock ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kiliik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan lakkoofsa dijiitii afurii akka itti galchinu nu gaafata jechuudha. Passcode lock eega cuqaasne boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Dhuma irratti yoo gadi buutu enable passcode nuun jedha jechuudha. Kanaafuu isa kana akka bannu nu gaafata jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kiliik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan alfaabeetii mana lakkoofsaa akka isin lakkoofsa itti guutan isiniif qabatee dhufa jechuudha. Lakkoofsa dijitii afurii itti guutaa nuun jedha kun gubbaa kanarratti dubbiftanii adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Create passcode nuun jedha jechuudha. Kanaafuu maal goona lakkoofsa asitti itti guunnaa jechuudha. Passwordii yookaan piinii keenya itti guunnaa jechuudha. Nama yeroo tokko itti guuteen jira jechuudha. Yeroo isin itti guutan kallattii maan gara kutaa lammaffaatti isin dabarsaa jechuudha. Asirratti namni tokko kan dogongoru jechuudha. Kan dura itti guutee fi kan amma itti guutee garagara seeti jechuudha. Passwordii yookaan piinii gosa itti guutaa jechuudha. Kan adda ta'e jechuudha. Kanaafuu dogongoruu hin qabdan. Isuma dura itti guuttasan ammallee irra deebiin itti guutanii jechuudha. Lakkoofsuma reefu itti guuttasan itti guutan sana booda jechuudha kunoo nama itti guuteen jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Telegiraamni keenya amma already qollofamee jira jechuudha. Yoo nu keessaa baanee keessatti deebinu lakkoofsa amma itti naqne kana nu gaafata jechuudha. Namoonni biralleen akka carraa ta'e telegiraama keenya yoo fuudhan piinii kana gaafata jechuudha. Hamma nu piinii lakkoofsa dijitii afurii incitii kana itti naqnutti nuuf hin banamu jechuudha. Telegiraama keenya keessa arguu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf telegiraama keessaa baanee daqiiqaa meeqatti akka cufamu barbaadda yookaan akkamitti akka harkatti qollofamu barbaadda jedhee nu gaafata jechuudha. Asirratti outlook ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Asirra cuqaastanii sirreeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyyaa keessanitti ittiin haasa jettanii yookaan bilbila keessan bantanii yoo kennitan telegiraama keessa seenee yeroo inni keessaa bahee sakandii meeqatti akka irratti cufamu akka itti sirreeffatuu dandeessan asiin sirreeffattu jechuudha. Tokkoffaarratti disable ka jedhu ni argattu. Daqiiqaa tokkotu jira akkasumallee daqiiqaa shantu jira akkasumas sa'a tokko jira sa'a shantu jira. Isin kan barbaadanirra ni kaayyattu jechuudha. Ani ammaaf daqiiqaa tokkorraan kaayyadhaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa suni filannoon keessan isin kan barbaadanirra kaattan. Yeroo nan telegiraama keessaa bahee itti deebi'ee lakkoofsa kana na gaafata jechuudha. Mi'a nama irra kaaddeetiin keessaa bahee keessatti deebi'ee isin argisiisa daqiiqaa tokkorra kaaddeen jira. Sana booda asirratti gadi buutanii jechuudha. Dan bakka jettu tana cuqaastanii dan gootanii jechuudha. Yoo irraa gubuu barbaadanillee kuno asuma jira jechuudha. Turn passcode off ka jedhu kana jechuudha. Cuqaastaniituma irraa gubuu ni dandeessu jechuudha.
amma telegrama keessa guutumattuu bayeetiin jira keessatti deebi'een isin argisiisa yeroo tokkoof telegrama keenya irratti nu cuqaasnaa yeroo irratti cuqaasne jechuudha haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa amma kunoo guutumaan guututtuu qollofamee jira lakkoofsa reefu itti naqne san hanga itti galchinutti nuuf hin banamu jechuudha asirratti nutti himaa jira jechuudha kunoo enter your telegram passcode nun jedha jechuudha kanaafuu lakkoofsa telegrama passcode hin qollofne akka itti naqnu nu gaafata jechuudha reefu kanaan hin qollofe allatti maan haala kanaan nuuf banamaa jechuudha namoonni baay'een ni beekta jedhee yaadaa jechuudha qabxii lammaffaarratti kan isin argisiisu namoota telegiraama nutti bilbilanii biisnu godhan otoo bilookiin godhin haala akkamiin qilleessa irratti ofirraa ogguruu dandeenya dhossaadhaan osoo innilleen hin beekin jechuudha haala akkamiin akka isin itti ofirraa ogguruu dandeessan isintu dawwalaaf malee akka inni isiniif dawwaluu hin dandeenye akkamitti akka godhatuu dandeessan isin barsiisa kana sirreeffatuuf bakkuma reefutti deebitu muraasa deemataa gubbaa jirtu irratti ni cuqaastu sana booda sitting bakka jedhu irratti ni cuqaastu jechuudha sirriitti dabaafadha sana booda ammallee asirratti privacy and security ka jedhu kana ni argattu yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha suuta jettanii ol harkistanii asirratti gadi buutanii koolista jettu tana ni argattu jechuudha yeroo tokkoof irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu sana booda haala kanaan qabxii afur qabatee isinii dhufa everybody my contacts nobody akkasumallee add exception jedhee qabxii afuran kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha gubbaa kanarratti illee ol deebinu maal nun jedha who can call me eenyutu akkanaaf dawwalu barbaada ka jedhu ni argattu jechuudha jala kanatti jechuudha asirratti yoo gabbuunu everybody ka jedhu kanarra yoo kaatan jechuudha hordoftoota kiyya namoonni kamiyyuu isiniif dawwaluu ni danda'a jechuudha namoonni lakkoofsa telegiraamii keessan argate gundumtuu isiniif dawwaluu ni danda'a jechuudha akkasumallee my contacts ka jedhu isa lammaffaa kanarra yoo kaatan namoota bilbilli isaanii kontaaktii keessan keessatti seef ta'e duwwaatu isiniif bilbiluu danda'a jechuudha akkasumallee isa sadaffaa kanarratti nobody ka jedhu kanarra yoo kaatan namni tokko isiniif dawwaluu hin danda'u isin qofaatu dawwalaaf jechuudha bilookillee hin jedhuun jechuudha isa biraa wanti tokko wanti itti beekamu hin jiru jettee ni yaamtii garuu isinitti hin bu'u jechuudha bilbilli nama sanii haala kanaan sirreeffatuu ni dandeessu qabxii afuraffaratti yoo gadi buunu jechuudha add exception ka jedhu kanarra yoo kaatan namoota isin eeyyama kennitaniif qofaatu isiniif dawwaluu danda'a jechuudha asirratti mee yeroo tokkoof jechuudha kun asirratti haaluma isin argitan kanaan add bakka jettu tana yeroo nu cuqaasni jechuudha namoota isin telegiraama irraa qabdan hiriyoota keessan kan kontaaktii keessan keessa jiru lakkoofsa nama telegiraama qabu hunda haala kanaan asiin isiniif ol baasa jechuudha nama isin jalaan dhosse gaa hordoftoota kiyya kun hundi lakkoofsa namaati isin jalaan dhosse jechuudha kuni piraayiveetii namaa waan ta'eef jechuudha ol baasee isinitti mul'isuun jechuudha naaf hin eeyyamamu waan ta'eef isin jalaa dhoksee jechuudha kanaafuu namoota kanaaf akkamitti eeyyama kennina kan jedhu isin argisiisa jechuudha fakkeenyaaf nama kanaaf yoo eeyyama kennuu barbaade yeroo tokkoof irratti yeroo nan cuqaase haala kanaan raayitiin itti naaf magarrootti jechuudha gubbaa kanallee dileet godhee kan biraa itti galchuu nan danda'a jechuudha kan feetan haala kanaan afurii shanillee jahallee jechuudha haala kanaan waan namoota barbaadan hundaa'u kan haasofsiisuu barbaadan hundaa'u jechuudha raayitii eega itti gootanii akkeessaa dogongorre jettanii yaadan dileetiin fuuldura jirti dileet gootan fakkeenyaaf amma kana yoon dileet godhuu barbaade jechuudha haala kanaan dileet tahaa jechuudha guutumaan guututu keessaa badee jira jechuudha kan barbaadan haala kanaan eega sirreeffatanii asirratti gadi buutanii raayitii tana cuqaastanii sana booda nama kana malee namni tokko isiniif dawwaluu hin danda'u jechuudha haala kanaan sirreeffattu ani amma nama kanaaf eeyyama kennuu waan hin barbaadiniif jechuudha uf duuban irraa deebi'aa jechuudha haala kanaan telegiraama keessan guutumaan guututtu jechuudha namoota isiniif dawwalu hundaa'u qilleessa irratti ofirraa ogguruu ni dandeessanii jechuudha zaa hojii keessanii akka isin hin jenne sadaffaa irratti kan isin argisiisu namoota bilookii goone akkamitti bilookii jalaa baasuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha telegiraama irratti as keessaa osoo hin bahin blocked ka jedhu kana ni argattu jechuudha bakkuma amma ittiin qollofane kana jalatti harki namaa kan irra jiru blocked ka jedhu kana ni argattu jechuudha yeroo tokko cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha yeroo irratti cuqaastan haala kanaan mata duree kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha namoota isin bilookii gootan jechuudha haala kanaan jala kanatti isiniif fida ani amma fakkeenyaaf isinuma argisiisuuf jedhee nama tokko bilook godhee jechuudha kanaafuu akkamitti akka itti jalaa baastan isin argisa jechuudha isin namoota baay'eellee yoo bilook gootan jechuudha tartiiban asitti daraaddaree isiniif fidaa jechuudha maquma nama kanarra yeroo tokkoof kilik gootan yookaan tuqaa sadeen fuuldura jirtu kanarratti jechuudha suqaan sadii fuuldura maqaa nama kanaa ni jira yeroo tokkoof irratti yeroo isin kilik gootan haala kanaan jalatti jechuudha unblock isiniin jedhaa jechuudha kanaafuu unblock gootanii jechuudha jalaa baasuuf deemtanii jechuudha yeroo bilook gootan bilook isiniin jedhaa amma immoo asirratti irraa gubuu feetaa jedhee nu gaafataa jechuudha kanaafuu unblock goonaa jechuudha yeroo tokkoof yeroo unblock godhe haala kanaan jalaa bayee jira jechuudha amma namni kun already bilookii jalaa bayee jira jechuudha wanti tokkolleen as jala hin jiru jechuudha yoo nama bilook godhuu baattan haala kanaan isinii fida jechuudha asitti duwwaa isinii fida nama 5 4 illee yoo bilook
gootan immoo tartiiban asitti tarreessee isiniif fidaa jechuudha. Haala kanaan settingii murteessaa ta'e kana sirreeffatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Akkuma beekamu viidiyoo amma duraa keessatti asirratti dhaabne jechuudha. Viidiyoo kana waadaa isinii seeneen ture kutaa lammaffaa keessatti waan asirra jira kana isiniin barsiisa isiniin jedhee ture. Isa san har'a isiniif qabadhee isiniif dhufee jechuudha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsarra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kan akka isinitti toluu fi akka warra barattanillee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane chaanaala Oromaaniif haaraa kan taatan hundumti keessanuu subscribe gochuu maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee guyyaa guyyaan viidiyooleen nu asirratti maxxansinu atattamaan nama hunda dura akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo all notification jedhu irra kaatu hin dagatinaan isiniin jedhina. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaa. Like tuquun keessan hamilee nuuf ta'a baasii isin hin gaafatu. Like tuqaan isiniin jedha viidiyoo. Akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise share waliif godhuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif share gootanii garee adda addaa keessatti akka chaanaalli keenya kunillee public ta'ee namoota hunda biratti mul'atu. Share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee namoonni chaanaala keenya lammaffaa hanga ammatti maatii hin ta'iniif hoomii chaanaala Oromaan kana jala eega dhuftanii suuta jettanii ol harkistanii dhuma irratti gadi buutanii Oxygen Media Network ka jedhu kana subscribe nuuf godhuu hin dagatinaa. Chaanaalli kunillee chaanaala baroomsaati. Gara fuulduratti bal'inaan waan isin barbaachisu hundaa'u jechuudha asirratti isin barsiisa. Gaafii adda addaa kan isin chaanaala Oromaan irratti na gaafattan hunda isaayyuu jechuudha chaanaala Oxygen Media Network irratti deebii isaa waliin qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a jechuudha waan isin na gaafattan hundaa'u jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu chaanaala kanallee gar fuulduratti bal'inaan baroomsa ajaa'ibaa irratti isin barsiisa waan ta'eef jechuudha hanga inni xiqqoo ol guddatuuf jechuudha. Kanaaf viidiyoon hundinuu qophaa'ee waan jiruuf subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Chaanaalli kunillee chaanaala keenya jechuudha hordoftoota kiyyaa. Haala isin argitan kanaan ammallee viidiyoo gara 37 irra jira jechuudha. Asiin ilaaltanillee sirreeffatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyyaa. Akkasumallee baroomsi keenya kallattii adda addaatiin akka isiniif tamsa'aa jiru ni beektu. Warreen gara peejii Oxygen Media Networkitiin Facebook irratti na hordofaa jirtanillee baroomsa parsantaa 15 qofaatu isin dhaqqaba. Watch now bakka jedhu kana cuqaasuun bal'ina baroomsa keenya gara YouTube Oromaan dhuftanii achirratti baratuu ni dandeessan jechuudha bilaasha. Akkasumallee warreen peejii kanaaf haaraa taatanillee peejiin kunillee peejii baroomsaati. Follow godhaa maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Barnoota haala yerootiin wal qabatu waan isin barbaachisu hundaa'u gara kanalleen isiniif maxxansaan jira jechuudha. Parsantaa 15 qofa argattanii jechuudha bal'ina gara chaanaala keenya deemtanii baratuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo keenyarraa bakki isiniif hin galin yoo jiraate komentii jalatti nuuf barreessaa bifa viidiyootiin deebii keessan kan isiniif deebisu ta'a. Viidiyoon har'aaf qopheeffadhe asumarratti xumurama. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.